Andura dhugaan turre. Dhugaatiin wajjin bu'een turre. Dhugaatiin ittamaneen turre. Hojiin hojjechaa ture hundumtuyyuu soba. Yaada koorraa kan maddedha, foon koorraa kan maddedha. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tole. Yoo yaa shamaa harka fuunee hordoftoonni Saaroon Entertainmentii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif haa baay'eetu jecha turtii yeroo dheeraa booddee walitti deebineeti jira jechuudha. Egaa kana booddee akka addaan hin banne abdii guutuun qaba. Egaa kanan ittiin dhimma keessan ittiin gara keessan dhufe egaa akkuma isin beektanii obboleessi suuraa irratti argitan kuni turtii yeroo muraasa duradha kan inni amantaasaa kiristaanummaa keessaa gara muslimummaatti deemeeti jiru jechuudha. Namni waan fedhe waan keessisaa ajaji yookiis immoo akkatti sammuunsaa yaadetti jiraata akkasittis immoo deema jechuudha. Namni tokko sammuu namaa keessa galee akkasitti ajajamee akkasitti deemittiin jechuu hin danda'u eenyuyyuu taanaan jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee namni kun erga gara muslimummaatti deemeeti jechuudha. Amantaa keessaa bahe sana xureessuu akkasumallee qoosaa daangaa darbe waan isa irraa hin eegamne amantaan ittiin dhaqe sunillee bakka kan hin buune kan inni gochaa jiru jechuudha. Namoonni kaan garuu miira keessa galuudhaan simmeetii isaanii keessatti galuudhaan baga gootee kan jedhan baay'ee kan gammadan jiru. Akkasumas immoo baay'ee kan aaranii daangaa darbanis jiru jechuudha. Yaada koo seeraan dhaggeeffadha. Warroonni aartanii daangaa darbitanii jechuudha. Namni kun akkas ta'uu qaba jettanis dhaamsan isiniif qaba. Akkasumas immoo warroonni miira keessa baay'ee gammadanii utaaltanii seentanis isiniif dhaamsan qaba jechuudha. Namni waan ofii jaallatu namnis akka jaallatu yoo barbaade waan namni jibbu hin godhu jechuudha. Namni kun amantaa isaatti erga dhaqeeree ta'e dhaquu jechuun wayyaa uffatanii yookiis immoo seera sana eegoo sontaan itti jiraachuudha. Amantaa sana guutummaatti lapheeraatti jiraatee itti dhaqee yoo ta'e waan amantaa sana tuqsiisu yookiin immoo arrabsiisu akkasumas immoo karaa biraatiin immoo amantaa buulti buusuu ta'u. Dabalatee immoo amantaan suni dhugaa ta'uusaa kallattiin agarsiifne yoo ta'e wanta ani godhu suni gochuu hin qabu jechuudha. Maaliif ree amantaa sanatti nama fiduu yoo ta'e jechuudha. Malee amantaa nama biraa diraamawwan garaagaraa hojjechuudhaan yookiis waan kaleessaa namarratti sobee ofiisaa yookiin immoo ofii kee wanta balleechaa turte sana akkana jettee waan ofii keetti balleessitedha kun bar warri kaan miti. Amma fakkeenyaaf ati balleessitee fan hin balleessu mitire. Kanaafiyyuu sana ammoo ani kana gochaan ture jechuun mataan kee tokko fa'a andura dhugaan turre. Dhugaatiin wajjin bu'een turre. Dhugaatiin ittamaneen turre. Hojiin hojjechaa ture hundumtuyyuu soba. Yaada koorraa kan maddedha, foon koorraa kan maddedha jechuudha malee amantaa sanatu akkasidha jechuu miti. Karaa jalqabaa ati ittiin ragaa ofitti ba'u. Afaan qabnaani funyaanoo dubbatti oo maal jedha Oromoo yeroo mammaa kochuudha. Kanaafuu tokkoffaa ofuma kee ragaa ofitti ba'aa turte jechuudha. Ammas ba'aartaa jechuudha. Dabalatee immoo warroonni miira keessa galtanis tasgabbaa jechuudha. Tasgabbaa. Warri miira keessa galtanis ta'e, warri gammadanis ta'e isin lachuyyuu akka jannata galtan hin beektan. Maaliif yoo naan jettanii anatu murteessa miti, isintu murteessa miti. Sun ilaalcha keessa irra dhaabbattaniitu. Ilaalcha isin ittiin miira keessa galtan sana immoo macaafni qulqulluun ni deeggaraa'oo. Macaafni qulqulluun ni deeggaraa'oo. Abbootiin darban kana gochaa turaniyo. Warroonni immoo gammadanii miira kana keessa galtan immoo quraanni ni eeyyamaa'oo. Warroonni kaleessa dheengadda abbootiin keessan darban isaan sun kana gochaa turan immoo quraana haaraa fidattasin quraana jalqabaa dhiistanii quraana haaraa fidattan. Warri immoo miira keessa galtanii aartanii akka barbaadde taatanii labsii wal adda addaa labsitanis macaafa qulqulluutu eeyyamamoo. Kana amantaan kamiyyuu immoo kabaja qaba. Biyya seerri keessa jirudha waan ta'eef gaafa waan tokko dubbannus ta'e goonu immoo gara kamitti nu baasannee yaannee murteessuu qabna. Ariifannee miira keessa gallee akka barbaade gochuu hin qabnu jechuudha. Amma kaleessa gadi ba'ee ani warra seera amantaa isaanii sana hordofanii wajjin deemanii wanta itti balleesseen qabu. Ani garuu warra seera mana amantaa sana hordofneenan isaan bakka bu'een hojjedha waan jedhutti hojjete viidiyoo tokko. Amma koo amantaa sana keessa jirtu be seeraanis hojjetanii waa'ee seera mana amantaa sanaas ta'e
seera amantaa sana alas ta'e waan silaallatuun qaba obboleessa koo. Kan silaallatu amma islaamummaa qofaarratti hojjechuudha. Ati immoo kana gochaa jirta ta'u immoo islaamummaa irratti hojjechaa jirta osoo hin taane ati namni gara miira biraatti akka bu'ee amantaa walitti bu'ee akkasuma dhaloonni akka wal nyaatu akkasuma immoo keessa immoo girrigirri keessa biddeen shan badee akkuma jedhan sana gochuudha yoo ta'e malee abadan. Namni immoo anamma xiqqoo dandeettii marii qabaachuu dhiisuu nan danda'a kan si caalu immoo jira kan biraan jechuudha. Yaada tiibsite kaleessa tasayyuu wanta ti hojjettee jin kan wal argu miti jechuudha. Jechi nuti dubbannu guutummaan isaa tokko kallattii hubata, tokko alkallattii hubata, tokko immoo taa'ee hiikkaan isaa maalii jedha. Kanaafuu waan dubbannu guutummaa isaa akka daa'imatti namoota gurguddaa goyoomsuu yaalloote kun dogoggora jechuudha. Kanaafiyyuu erga amantaa sana jaallateetti hidhatte waan amantaan sun jaallatu duwwaadha. Waan amantaan sun jaallatu immoo diraamaatiin ifama miti yookiis immoo amantaa namaa gadi qabanii miti. Ani kaleessa argeera musliimoota hedduu naannoo keenya kan turan keessattuu walloonni jechuudha hedduu isaaniiti jechuudha. Gabaroonni mataan isaanii kan mana keenya turan baay'een isaanii jiru jechuudha. Abada waan akkanaan jiru. Kiristaanni daangaa musliimaatti hin darbu. Musliimni immoo daangaa kiristaanaatti hin darbu. Ani kanan beeku jechuudha. Warri amma dhuftan immoo si jammarii quraana haaraa fidattan ta'e macaafa haaraa fidattan ta'e wanta isin gochaa jirtan tokkoyyuu kannaaf galaa jiru hin jiru. Ani akka ofii gootte jiru. Umuriin jiraadhe kana keessatti waan baay'ee argeera waan ta'eef jechuudha. Egaa isinirree yoon dheeressee dhiifama isin jechuu barbaada.